barreessaa taatee turte ragaaleen gartee gaafa san waraqaalee adda addaatii fi waraqaalee dippiloomaasii dhaabbata adda addaatti argitanii fi sirratti gaa warra akka Fayyisaa Birruu doktora ispeeshaala Wallagga dhalate ka Jarmanii barate fa'aadhaatu qabsoo tana keessatti itti aanaa horee fayyaati bara. mee maqaalee biraa tokko kareefu naa haafte malee maqaalee biraa ni hatatta mee maqaalee hanga sadii afurii takka illee taatu maqaalee gaafas gartee filannoof dhiyaatan keessa. Ammaas hoggaa ol deemu ijoollee jalaa bade. Ganda'ee hoggaa ga'u asrii boolawwalootti rasaasan dhaya darbee bira. Rakkoodha sagal meeqa isa kan hundeessan 85 moo 80 adda islaama bilisummaa oromiyaa jechuun gartee olola oofan keessa isaan kun araba dhiyaatanii hariiroo arabaa wajji qabanii amantii wajjin tuttuqaa jira yoo booda gartee bilisoomnillee biyya tana gartee dabarsanii gama arabaatiif kennuudha waan jaansanirraa istaanaa waaqeffataa hunda hammataa jechuudha. Isa dhaabaa eega taatee gaafas muudamtee booda hanga yoomitti mee barreessummaadha. Ka inni tokkon tuqamne Somaaliyaanis akka karaa bantu amboorduun beeytan jessa Musaa nama. Shee Musaa. Dhaabtaniiti waraana kana ergitan moo akka takkatti gubee gubeellitti gaarii gubeellee magaazina keenya akka jirutti jechuu dandeenya. Akka daawwattoonni keenya bakka tana adda baafatanii akkasitti gaafadde. Dhaban mudannoon tokko kana. Amala nudhu farreef hoggaan ibsu san ilaalan amma waraana san namni qabatee dhufee nutti nuu mullu jiru nu dhufan isaan amma eenyu dhufan nutti dhufan isaan san eenyu dhufeeni bobbaasaa turaati bobbaasaa turaa ibsaa eenyu cabsaa jaamii Toofiq Usmaanee ibsaa gammachuu yaayaa warra isaan kun warra hoogganoota waraana san qabee mullutti nu dhufee jechuudha. Yeroo sanatti bareedudha. Bakka sanatti egaa gartee isaan kunis isin dhufanii isaanii wajjin wal taatanii walis filattanii dargiitii wajjin haasa'uudhaaf marii gaggeessitan booda katabee mayyuu immoo nama sooressaa wajjin wal quba qabu akka amma dura ibsaa gammachuutti naa kaasetti murtii guutolleen yeroo murtii guutonni beeyta naa kaasetti Abduu Jalil jechuu katabee mayyuu kana isin xalayaan gartee isin jara xalayaa barreessanii katabee mayyuu akka qabamuu ajajjan. Maaliif akka qabamu gootan? Bareedaa fakkeenyaaf amma qabamee haa miidhamuu miti. Wanti amma bakkittoon hicittiidha dho'isaadha waan ta'eef jecha katabee qunnamanii haa qabamu jechuun katabee qunnamanii akkaataa sooressatti isaa wal qunnamsiisuutti danda'u irratti jechuudha. Katabeen haa qunnamnuudha wanni isin jettan jechuudha. Akkasi gabaabumatti karaan gabaabaan sanii jechuudha ammoo wareegama barbaachisu kafalamuu qabaadha. Waraqaan eenyu waraqaan sooressi isin barreesse yoo maal jettee teessan gartee katabeen qabamee jara dargiitii wajjin mari'achuudhaaf deemta yeroo kanatti. Achi dura marii gaggeessinee qabee qabannee jirra warra dargii wajjin. Jara dargiitii wajjin qaboo qabattanii jirtan yeroo biraa baallama qabdanii xalayaan isin katabetti barreessitanoo waan jettu katabee qabaayetti xalayaan sooressi ni barreessoo. Qabaan jettu xalayaan tani sooressa barreeffamte malee tani amma tana katabee matuma isaati. Isaa wajji isa qunnamtanii akka barbaachisutti ganda ereetti irra dhaabbattanii tuma isa qabdanii mari'achiiftanii isaa fi sooressa hedduutti qunnamtiin akka geggeeffamtudha. Namni hoogganni waraana sanii hordofaa odaati lubbuun jira amma. Nin beeka hordofaan nama karaa keenyaatti hordofaan sirriitti hin beeka. Ijoollee isaa wajjin baranne hordofaan hin beeka gaafa inni galus ijoollee gaafas hin beeka. Hordofaa odaa. Sufyaan maqaan isaa dhaloota. Sufyaan Abdullaa taa'e. Akkasii bakka sanatti wanni adda baafachuu barbaade sooressaa wajjin amma jara dargiitii wajjin baallama qabattan garuu baallamni san hin guutamne gidduu sanatti sooressaa wajjin wal qunnamuu barbaadan jechuudha. Sooressaa wajjin nuti bar isa harka tokkoon laal isaanii wajjin reefa hoggaan isin ibsu yoo isin jalawanii jettan malee laal nuti immoo sagan karoora kaayyan karoorri keenya harka tokko murna galaasaatii wajjin mariin keenya kan gaggeeffamaa jiru. Harka tokko immoo rakkoo dhiibbaa nurra geesseen dargii wajjin mari'achaa jira jechuudha. Marii gaggeessinee jechuudha. Warra bulchoota Oromoodhaa kan awurajjaa bulchaa jiranii wajjin jechuudha. Amma gaa kana warri bulchoota awurajjaa fadis kan amma boreefaan irraa tokko jechuudha.
Amarra Manfaan irraa tokko fakkeenyaaf isaanii Sufyaan yookaan falmataa gadaa faan irraa tokko isaanii wajjin mariin gaggeeffamee biyyi teessanii kajuun kaa yoo rabbi qabee lammadaa irratti haasofni akka ta'u irratti dhaammannee iddoo sooressaas qunnamuuf bobbaafnee jirra yeroo tana keessatti waan keenya bobba'ee jira. Sanis gaggeessaati kanaas gaggeessaa kaanis gaggeessu jirra manti yeroo tana keessatti jechuudha. Jara bilisummaa Oromootii wajjinis wal qunnamtii ni qabdanii ammoo isaanittis guututti isaanittis hin makamne jara dargiitii wajjis baalama qabatanii jiddumattuu sooressaa wajjinis akka gaafa yeroo sooressi suudii jirullee wal quba qabdan qunnamtii gartee waraqaa akka qabdan naamtee jirti. Sooressi xalayaan isinitti erge yoo maal jetti lamadaa xalayaan inni isinitti erge? Xalayaan katabee irraan na qunnamtan jetti. Katabee irraan na qunnamtanii sigalee karaan banaadhaa wal qunnamuu dandeenya katabee wajji wal qunnamtanii katabeen akkasitti icittitti haalli ammaa wanni ta'eef jecha haala xirra jaa sooressi waggaa dubbatu haala xirraa kana keessatti haalli addaa waan jiruuf bifa kanaa wajjin isaa wajji wal qunnamtanii hangi hoogganoota wal qunnamuu akka dandeenyu mijjeessuu dandeessanii ammumarraa je'eeti hatattamaa nutti barreesse waraqaa. Waraqaan hatattamaa hoggaa nuti dhufte nuti hulloo barii soofaa warra jiru sani haakimaas bira dhiifneeti hulloo barii soofaa akkasitti biraa nuti naafi wanneen bobbaasaa turaachi biraa baane jechuudha. Qaxxituma suduudhaan dhufne fuudhanii galgala sooressa bira nu geessanii teenyee sooressaa wajjin mari'annee dubbiin xirraa waan taateef jecha anaa fi bilisaa roobaa biratti nu hambisanii akkasitti isaan nu biraa deebi'an jechuu gara waraanaa jechuudha. Amma gaa guyyaa qabeessan duratti maasi filmaanni akka geggeeffamu karoorri qabame guyyaa qabee kadargii wajjin jiru kana keessatti odoo qabeen ammaasi deddeebi'aa jirtuu tani murna galaasaatis amma gaa odoo deemtu guddataa gurmuu faan dhufan amma isaan keessa bakka bu'ee amma guddataa gurmuu faan dhufe magdashootti guddataa gurmuudhaa kun. Amma gaa isaantu wajji wal qunnamaa jira jechuudha. Waraana kana yookaan dargii yookaan gara biraa shakki qaban sooressaas akka inni biyya jiru ni beekan waan ta'eef jecha akka dubarkaan fuuneedha. Isaanii wajjis marii haasawaa gaggeessaa. Amma gaa qabee lachuu tana idduutti imma filmaata gaggeessuu qabnaadha. Bifa kanaan amma filmaata gaggeessinee jechuudha. Filmaata guutuu gaggeessinee sooressi akkuma isaa kan durii sooressa dhaabaa bobbaasaa turaa itti aanaa. Magarsaa Qilxuu barreessaa itti gaafatamaa waraanaa cabsaa jaamii yookaan Maamud Abdullaa jaamii nama hedduu cimaa fi ajaa'ibaa isa itti gaafatamaan immoo Diin Sheekh Yuusufi kan immoo hawaasa Kadiir Arsiidhaa Sheekh Kadiiri kan nageenya Yahayaadhaa bifa kanaan jaarmee xumurree sanii hoggaa goonee abbootiin bultootaa bakkuma duraaniitti akka hojii isaaniitti fufan hundi teessuma tana irratti hirmaatanii jiran abbootiin bultootaa hayyoonni jalatti ramadamee jira amma gaa ramadii tana keessatti jechuudha hayyoonni bultootaatis ramadamee itti aanonnis guutamee bifa kanaan ibduuba deebi'an jechuun isaan nuti bakkuma jiru waan duraan jiru sanitti hafne ammaas bobbaasaa turaa immoo nu biratti hafe amma hoggaa filmaanii gaggeeffame booda itti aanaan dhaabaa. Hoggaa hafu cabsaa jaamii waraana fudhateeti achi deebi'e jechuudha ajajaa waraanaa. Akkuma inni achi deebi'etti qabee dargii irratti hirmaachuuf guyyaa waan ga'eef jecha ganda gooyee jaanii facaatuu jala achitti walgahii warri bulchootaatis dhufanii mariin eegalamee jechuudha. Marii eegalame kanatti dargii waan shakkii duraan baabiletti irra geeffame waan quba qabuuf jecha kumaandoo ajaje jechuudha. Halkanirra eeguma isaanii mariirra jiru halkanirraa toora sa'a 8 fi cinaa sa'a 9 ta'u sa'a 8 cinaa garuu nuti hoggaa dirmachuu dhaynu ibidda oowwaarraa fi nama bilbilirra waan dhayne bakka san sa'a 9 fi kanarratti amma gaa weerarri marsee miidhagaa irraa ka'ee dhufee odoo nam tokko waan qabne manuma keessatti marsee jechuu waraana warra waliin jiru kan bakkuma takka marsee hulaarraa gannoo ofitti ol deebisee meeshaa ol deebisee humnaan gaa hordofaa odaa keessa jira atattam raames keessa jira dursaa waaree keessa jira kajaarso namoonni adda addaa waraanni namoonni ijjimaan hundi achi keessa jira
Toofiq Usmaanee ka siyaasaa kun itti gaafatamaan siyaasaa achi keessa jira. Cabsaa Jaamichi jira itti gaafatamaan wanniidhaa achi jira diinichi jira ka diinagdee ammallee wanniin shabboon amma gurbaa isin jiru kun kanaa wajjin filame kunis achi jira. Walumaa gala isaanii bakka takkaa jiru lolli irratti jechuudha. Warri obsa wannii fi itti gaafatamaa siyaasaa Toofiq Usmaaneetii fi yaayaan ni rukutaman jechuudha. Isaan ni rukutamanii isaan rukutaman kana hin hambifne manni gombisaa waan ta'eef jecha caccabsanii diiganii cabsanii odoo ibidditti irra deemu gubbaanis ibiddi qabatee osoo jiru akkasitti humnaan bahan jechuudha. Gabaabumatti namni achi keessatti rakkattee ibiddi harkatee fi rasaasni harkatee itti gaafatamaa waraanaa cabsaa Jaamiitii fi yookaan Muhammad Abdullaa Jaamii isaa fi Sheekh Yusuf itti gaafatamaatiin wanni shabboo achitti hirkatanii akkasitti ibidda isaan dhumanii ibiddinis manninis gubatee isaanis ibidda keessatti gubatanii jechuudha. Amma ijoolleen dargaggeessaa Oriyaanuu dhufte Goobeelletti anaa fi babbaasaa tura. Badhaasoo Sayiloo ammaan tana diradhaa jira. Miila ammallee miilli caccabeetii inni hokkola akka malee inni isaa amma nuti hangi tokko dirmannee amma hoggaa bakka san bayiisaa bakka san dhaabbannu ibiddi akkana bilchaa'oowwaa qubatee jira. Jarri achi keessa waatamanii jiranii ganda ollaa walii qabnee akkasitti aboo lafee walii qabaa ibiddi sanirraa qabbanaa lafee walii qabaatii awwaala warra madaa'essanii hawaasni harkee nutti himee jira. Warra gaafa sangaa telegiraamii fi telefooniin jiru qaamaa fi waraqaa wal qunnamna jechuun walii awwaallee wal qunnamna koodii wal dubbifna bifa kanarraa kan ka'e akkasitti kaanee nuti karama dookun dirmachuu boodarra dooluu jaanii fatisi mi'eessoon buune goda bakka isaan amma gaa isaan dhaqanii madoo jarra keenya geessisanitti dhaqqabne ganama hoggaa dhaqqabnu bifa isaan dhaqnee haasofsiifnee amma gaa haala namoota san rakkoo irraan ga'e eenyu kan irraan ga'e qorachuu qabna jennee ol dachaa. Iddoo nuti maas fatisitti ol deebine kana nu duuba waraanni qaxxeetuma suduudhaan kumaandoon jarri jara dha'e sun isaanummaan dha'e sun bokkoorraa bahanii madoo bakkuma sanitti itti dhaqan. Madoo bakka sanitti dhaqanii godatti bombiidhaan hanga itti tumanii goda keessatti meeshaa namu beeka. Akkasitti biddaan tumanii warra madoo halammada madaa'e yaayaa fi wanni Toofiq Usmaanee fi haga tokko eega rasaasa fixan booda fuudhanii jaarsa abbaa jennee nama jaarsa tokko jenna nama guddaadha jaarsini du'e jaaniiti bakka halee kana gubbaadhaan marrimaan guutuun gabbayee ala jira waan ta'eef jecha du'e jaanii isa dhiisanii kaanii biraa kutanii amma nuti amma kana dhageenye ammaa soriyaa hoggaa bakka san dhufnu isa qofa dhufne kan marrimaan ala jiran kan. Marrimaan fuunee keessa deebifnee hiinee wasaasaan fuunee amma waraanaatu gama jira garrii jedhaniiti gobeelli gama akkasitti hoggaagaa waraannis nu afaan dirmatee fuunee isaan gama baafne. Haallicha kun hoggaa achi geessinee awwaalaa jenneeni rakkoo dhufte kanaas waraanatti himnee waraannis gaa namoota gurraan dhagaadachiin du'a awwaalii mul'atti. Kana gaa mari'achiifnee mari'annee numaa kanarra jiru awwaalchaafis qabriin qotamtee dhumte isa fuudhanii qabrii gubbaa geessanii hoggaasni awwaala jedhan sossoohe jaarsi. Jaarsini sossoohe akkasii ijoollee doktoroota ciccimoo qabna garaacha deebisanii hodhanii haalicha tajaajila bakka hin beekamne keenye bifa saniin amma wal'aaname fayyee eega san booda duuba tajaajila kennaa ture jechuu barbaade gabaabdutti bifa sanirraa kan ka'een eega san booda deebinee waraana kanaas tasgabbeessinee tartiiba goonee eega san booda bakka horee waraanaa bobbaasaa turaa itti aanaa fi itti gaafatamaa horee waraanaa haa ta'u obsaa itti aanaa horee waraanaa haa ta'u jennee akkasii sanis tartiiba goonee eega san booda saniin akkasitti socho'aa turree jechuu amma gaasoolee isaa wajjin socho'aa jirraa jechuu adda bilisummaa Oromooti ka socho'aa jiru namni nutis adda bilisummaa Oromooti. Kasocho'aa jiruun jechuudha. Gaazexaa sagalee bosonaa kana sooressi akkuma gartee achirraa dhufettu dublukeeti waraqaa baay'iftu tanaas qabee dhufe sooressi. Waraqaa baay'iftu dublukeeti tajaajilanii takkanii jirti beektanii waraqaa sanii maashina kooppii godhu jechuudha maashina kooppii godhu sana fidee dhufa fidanii dhufanii akkasitti maashina saniin kaagota keessatti waraqaa barreessinee sagalee bosonaa kana baay'isnee akka gaariitti waraanaaf bakka hundatti erginaa. Murni galaasaa kana harkee
fuudhanii ijoollee walirraa fuutee dubbiftii wajjin bakka takkaa jiranii lolli yoo ta'es waliin ramadoodhaa suni fuunaa walitti ni dirmanna. Keessaa nuti hedduu itti dirmanna isaanitti waan ta'eef jecha bifa sanirraa kan ka'e amma harkanii waan kana sochii jabaa jira guddaa jira waan ta'eef jecha jarjaratti waliigaluu qabnaa ji'a amma qabne kanatti waliigaltee maayyii ta'uu qabdi. Hajuuni yaa'een turte nu iddutti odoo deemtoo isin maaliif salaattan kajuu haa'e dhaabalamaa hedduu falmataa callaa jennaan amma fadis facaatuu jira. Falmataa callaa ajaja hayyuu buttaa ture yeroo san keessatti horee ramadamtii jaraa hojjaasu keessaa tokko. Guddataan kun sababa sanirraa kan ka'e isin kun ni salaatta waan ta'eef jecha Oromoo bakka bu'uu hin dandeessan qoosaa waliin jaanii fakkeenyaaf yoo bilisoomne alaabaa kan faa dhaabbattanii waliin jaanii falmataan kun ka dubbii qofaati nama ajaa'ibaa ka horaa kophaa naa qabaa jira kophumaa narraa takka haasawaa hin finne horri guutuun anumaa jecha taa'ee dubbii yoo narraa fixe wayyaa jira. Amma gaa ni jabeesse gaa sochii amma gaa wanni nurraa fixe nama nurraa fixe dargaggeessis namoota ciccimaa nurraa gatte waan ta'eef jecha kanaas dhagaa jarri namni dillee kun hoogganni sadarkaa kana jirus irraa dhumee jarri kun ammallee bifa kanaan jabaachuun isaanii kun ifi gaazexaa baasan kun rakkoo guddoo jira jaarraan nu harkaa fuudhee waan jiru qaban itti dhagaame ture jira bifa kanarraan kan ka'e amma sochii nuti goonu kana ifi hawaasa qabnee harkaa qabna dargaggeessa kana nuutu harkaa qaba ijoolleen teenya warri ijoollee gammoojjiitti ilaa hanga eessaatti jechuu bookeetti jechuu dhiichifee isiin dhiichiftu gosa addaati. Bifa gandaa hundaa wajjin ijoolleen teenya taati daddaa isa waliin buuti dhiichisa waliin dhiichifti dargaggeessa biyyaa kana akka jirutti namni harkaa qabu nuyi jechuudha. Kana waan ta'eef jecha ijoollee kana amma sochii nuti goonu kun isaanitti ulfaatee ta'uu qabu ji'a lammaffaa arraan tana dabarsitanii nu sobaa jirtan isin waan ta'eef jecha ji'a lammaffaa kaas deemu irratti macarrashaa waliigaluu qabnaa. Osuma jiini sun hin gahin bara 1982 jechuudha jalqaba. Amma kana isaan tarkaanfii fudhatanii jechuudha. Abbaa Culul jaarsa keenya jabaa nama cimaatu waliin jira isaanii wajjin ijoolleen Abbaa Culul ni jaalatti waan ta'eef jecha guddataa gurmuudhaa nama 30 qabee waraana 31 ga'uu qabee dhufe Jimaa Beerootti jechuudha ganda Ciillee. Nuti yeroo sanii hora torbaffaarraa baana jechuudha. Goda dubbataa jedhanii walgahii teenyee horee iddoodhaa walgahii teenyee xumurree addaan kaa'an. Addaan ka'insuma keenyaa fi lolli sun ta'u. Amma hoggaa yeroo san keessatti maal goone jarri soomana. Warra dhufe kana ni keessummeessan. Ganda Ciillee jedhanii beekamaadha. Dargaggeessaa dubra qaba. Ganda guddaadha isaan malee Jimaa Beeroo keessatti jechuudha. Ganda Ciillee kanatti nyaata dargaggeessaan dhiyeessaa jedhanii haftira nyaachisanii hiraaba qopheessanii hiraaba irratti 50 mul'ataatii fi namni bakka san jiru hordofaa odaatti gaafatamaa butamanii kan isin jiru kanaaf 50 mul'ataa boruu maayaatu bakka san jira isaan keessummeessaa jira jechuudha. Jarri sadeenuu yeroo saniif hoogganoota. Amma isaanii achi jiruu isaanii keessummeessaa jiru hoggaa hiraamni ga'u nyaatarra bakka sadiitti deeman jechuu isaan kan. Hordofaan nama humna qabu ni cabaqaa nama akkaan humna qabu waan ta'eef jecha isatti nama jabaa ramadanii isachi baasanii achitti akka wajjin nyaatu addaan hiisanii 50 akka kanaa wajjin nyaatu isas kophaa kaanii boruu maayaa akka kaanii wajjin nyaatu akkasitti ramadan qabuuf isaan sadeenuu jechuudha. Qabanii bakka hundee dhaabaa arkuuf himma isaan bifa saniin hoggaa tarkaanfii san fudhatanii boruu maayaa hiraaba inumaa nyaadhuu jeeti qawwee aaglee jedhaniin qabaa achi bahee usee moggatti achi bahee taa'e irraa fagaatee isaanirra. Amma hordofatti utaalan dura hoggaa hordofatti utaalan hordofaan isaanii hordofaan waliin buqqisaniiti zaawuyyaa jedhanii gojoo takkaa jira kana waliin caccabsanii amma isatti dhawan ammaas eenyu wanni qabuudhaaf 50 qabuuf hoggaa isaan godhatan 50 duraanuu banee jira qawweedha if jalaa hoggaatti ol banu magarsaa jedhanii dheeraa kabiraa kana isaa fi tokko bakkuma takkatti irra baasee if gubbatti jechuudha. Isaanis if jala dhawaniiti qawwee kilaash mana aaraa muranii miila isaa hirba gubbaan itti naqanii kophee jalaan baasan. Inni haa utaalee harkaa bahe innis qawwee itti gallaksee utaalee bahe. Amma gaa hordofaa qabanii isaa dhawame fuudhanii deemanii.
amma godee dubbataa lafti tun adduu adda fagoodhaa miti. Ganda manqaaxaa jala gandi dubbataa jennu kuni goda gaachanaatirraa xiqquma hiiqaadha dhagaa gaachanaatirraa. Amma kaanee hoggaa kana dhageenyu ijoolleen dargaggeessaatti suuraa dhufte rasaasa dhageenye. Amma anaa fi gaaddisaa roobaa amma funyaan biiraa jira lubbuun jira. Isaa fi warra uumeeti nama cimaadha qabsoo keessa umrii haa ture warra bobbaasaa Sheekh Abdurrahmaan fa'aa wajjin yookaan bobbaasaa fa'aa wajjin ibsaa gammachuu fa'aa wajjin dhufe jechuudha. Nama cimaadha waan ta'eef isaa fi mucaa tokko jimaa beeroo hamma duraa lolan seeniin dargaggeessa warra Oriyaanuu dhufe sanii isaan kanneen fudhadheetiin ijoollee waraanaa nama sadii wajjin an fiigemma. Hoggaan bakka lolaa ganda ciillee san dhaqu dhiiga qofaan arge dhiiga qofa agarree dhiiga gaagaa agarree achi dhaabbanne ijoollee dargaggeessaa nutti baate jarree kun bara dagalechi seenee jangaanii amma malli maalii dhagahamma kana fuunee falmataa jallaa kan reefu baanu kana garri jiran ol waraana kanaanis dafaa baa hotta warra ammallee walgahii irraa baay'achuuta buttaa kanaanis buttaa hararanga jiru atis qabadhu kootu dursaa waarii kana fa'aa hanga tokko waraana waliif finnee hordofuu qabna jennee gamma. Isaan ogguma takkatti isa gurbaa du'e kana uummataan awwaalaa janiituma kaanii kutan harkatti du'e gurbaani oduu sirraan harkanne. Amma dirmachuun keenya waraanii wal dhufee jala jiraachuus harkan itti gallakkisanii gobeele bahanii hooraa janii gandaa jira hooraa agarrii asii gaara mul'ata. Ganda achi dhaqanii ganda hooraa kana achi qoota isa. Nuti immoo osoo isaan jala horiinuu maleeshiyaa wal afaan dhufu. Gobee wannatti muudana laga muudanaatti jechuudha. Hoggaa wal afaan dhufu isaan kanaas dhoohinee dabarre. Akka waan isaan kun waan godhanii isaan ifiifuu lammata dhaawamanii jiran jaaniiti qophaa'anii nu eegan. Wanniin gaaddisaa roobaa kan hin jiru kun nama akka ajaa'ibaati. Fagoo dafee nama waa argu. Oduma amma hoggaa nuti ol baanu hogguma takkatti laan wanti kun wanna gubba jirti muka gubba jirti. Hoggaa inni jiru dafa kunis asiinaa bahu jennee hoggaa nuti tartiibaan akkasitti itti deemnu. Kanuma bakka jirtuun asiinitti ol bantee tuun wanna jala jirtu dallaa jala nu gattee siis rasaasa nutti bantee itti bannee hoggaa nuti itti bannu gaa humna guddoo waan taateef jecha akkasitti nu harkaa horiite dursaa waarii kanis hin jiru kana warra jaarsoo tulluu biiqaa jennaan laga mixeeti duraan inuu maqaan isaatu maamman mixeeti nama hedduu jabaatiifi. Hayyuu buttaa ture nama cimaadha. Inni bakka kalee tanaa nurraa dhaawame xiqqaa shokkatti rasaanii haffaattu nurraa fuudhee kan biraa kan nurraa dhaawame hin jiru. Achi hanga garriitti ariinee du'aa isaanirraa isa mifni akkasiin nu harkaa baanii kutan. Eega guyyaa sanii 82 guyyaan ammas hin jiru kana irraa jalqabee lolli ganaa eegas nu idduutti eegalee jechuu bakka adda baanii jiraa wajjin lolaa eegalee. Araarri duraan araara osoo hin ta'in akka gartee isaanitti dabalamtaniif isin eegaa turan san abaa'oon tunni galaasaa faan achitti hafteetti isin abaa'oo magartee tuuta jaarraa fa'aa sooressa jaarraa abbaa gadaa fa'aa taatanii haftanii san booda waliin lolaa turtanii jechuudha. Duraanuu fedhii hin qabnu haa. Duraanuu fedhii hin qabnu. Jamma qaada waraanni keenyaas beekama warra baratees immas waraanni keenya jechuudha. Waraana dandeettii qabuu jechuudha waa'ee lolaa barate waan ta'eef hidhannoonis waraana guddaadha. Bifa kanarraa kan ka'e yeroo amma walii eegallu wal lollu kana bar wali qabaan sooressumaa bar jaarraa abbaa gadaati. Yeroo lolli eegalumaa walumaan jirraa barnuti. Numaa waliin jiru bar walolli. Naa galtee osoo lola duratti gaafa dargiidhaa fi jaraa wajjinis mari'attan san jaarrat dabalamuu keessan osoo hin beekin isaan waan san qoratanii irra geenyaan kan lola kanaafuu gartee waan san hubachuudhaa fi nyaata san irrattuu jara qabanii wanni akkas godhanii jechuudha. Osoo qabeen hin gahin wanni tarkaanfii san fudhataniifu waan hubataniif honga ga'uu qabnaa bakka san jaani bakka isaan jiran hundi isaanii baruu qabna jaaniiti qaqqabnee. Fayyaan haa ta'e hedduu bareedduudha. Akkasitti namoota jajjaboo hedduutu wareegame tana keessatti barreessaa dhaabaa eega taatee gaafas muudamtee booda hanga yoomitti mee barreessummaadha turte gaafa sanirraa. Galatuma gaariidha. Nuti adda bilisummaa Oromooti. Jalqaba achirraa yeroo ammas hin jiru kanaas. Eegas boodallee adda bilisummaa Oromooti. Marii yeroo ka'e gaara booyyee jaanii subaalee naannawaa jala achitti hora iddoo 8ffaa irratti yaanni ka'e horee keessa yaanni dhiyaate maal kajuu eega duutii keenya naf Oromiyaafis ni duun duutii teenya naftu
jarri kunis kun waan amantii fi waanuma takka hin qaban. Lolli wal lollu keessatti illee wanti isaan jaan jasbaa harkatas bi hudduu rabbiin jibbee gad deebisee ol deebiftan waan fokkataa fi waan kana haasawan. Kana waan ta'eef jecha waa lama harkan yoo duune immoo jannata harkanne yoo jiraanne immoo Oromiyaa bilisoomsina. Waan ta'eef jecha yaada maqaa kana jijjiiruu irratti yoo yaada kaafnee hojii irratti yaadni ka'ee qorri dhoorka jechuudha. Wanti akkanaa ka'uun qabu jedhee dhaabsif. Garuu immoo qorannaan haa godhamtu. Mee bakka kanatti waan bireettu kaaftee reefus waan falmataadhaa fi eenyu jette guddataadha moo eenyu jette hoggaa gartee dura falmataa jallaatii fi guddataa gurmuu. Hoggaa walitti dhufan akka qoosaatti guddataan isin kun maaliif salaattan je'eenii waan jettu kaaste akka qoosaatti. Ilaalcha gartee amantii yoo reefus waan gartee olola oofan keessa isaan kun araba dhiyaatanii hariiroo arabaa wajji qabanii amantii wajjin tuttuqaa jira yoo booda gartee bilisoomnillee biyya tana gartee dabarsanii gama arabaatiif kennuudha waan jaansanirraa deemanii dhuftee jechuudha dubbiin tunis. Kallattuma kanaan deemanii jalqabarraa kan reefu kaasnee akka jalqabaatti kaafnees baruma jalqabaarraa jalqabee 78 kanarraa jalqabee akkuma dhufanittuu kanuma isaan gaggeessaa turan jechuudha. Hayyee mee eega gartee osuma isinis abaa'oo taatanii jirtanii isaanis abaa'oo taanii jiranii namoonni yaada kana dhiyeesse eega gartee silaa'uu waan kanaan maqaan keenya baduu hin hafne eega gamana yaadanii maqaa jijjiiranneetuma adda Islaama Oromiyaa. Lakki adda Islaama bilisummaa Oromiyaa. Hedduu fayyanaa ta'e. Adda Islaama bilisummaa Oromiyaa jettanii maqaa haareetti baafattanii jechuudha. The Islamic Front for the Liberation of Oromiyaadha. Hayyee hedduu bareedaadha. Mee Jabal Islaamiyaa Litaariirii Oromiyaadha. Akkana jechuun bara 19 meeqa isa kan hundeessan 85 moo 80 meeqa? 85 irratti kan hundeessine eela odaa jaanii hora eela odaa taa'e irratti amma laal wanti asirratti si ibsu qorannaan haa gaggeeffamtu kajuuni bara wanni jennu hora 8ffaa kan gobeelleetti taa'e gaara buyya taa'e kanarratti qorannaan haa gaggeeffamtu jechaan dabarsine waan ta'eef jecha hora sanirratti nama Somaaliyaas qoratu naannawa Somaaliyaa keessaas alaa fi keessaas walitti hidhaarsu afaan Somaaleetis achirra murteessineeti gaaddisaa roobaa kana akka ergamu goone jechuudha Somaaliyaatti jechuudha. Sinqii goonee fi jechuudha. Yoo barbaachisaa taatee gartee jijjiirrachuun barbaachisaa taate jijjiirreetuma dhaaba biraa goonaa waan jirutti yaada gartee miseensota keessan kororra ka'ee yaada san gartee qorannaa gaggeessinee yoo haa ta'u ta'e akkamii goona waan jiru namatti ramaddan jechuudha. Namatti ramannee waraqaas ergine ala keessa waraqoonni alarraa ni deebi'e duuba. Waraqoota kana duuba horee nu jira hubachiiftu odoo horri hin taa'in ni laalte. Waraqoota hunda ni dubbiste kuni horaa dhiyaatee horri haa murteessuudha. Sababa sanirraa kan ka'een horri horneffaadhaa eessatti taa'ee laga odaa erer gubbaa jechuudha. Erer gubbaa laga odaatti taa'ee laga odaatti waraqaan hundi dubbifamtee maqummaan kunu alarraa dhufe jechuudha. Maqaan kuni amma Oromoo adda bilisummaa Oromoo Islaamaan jennu hin ta'u Oromoon harka sadi qaba. Kiristaana qabaa, waaqeffata qabaa, Islaama qabaa. Kun hin ta'u ha walitti qabu kami maqaa adda Islaama bilisummaa Oromiyaa. Ka bilisummaa Oromiyaa kanaatu hunda hammachuu danda'a. Bifa sanirraa kan ka'een maqaa kana irratti mari'atee horri guyyaa 85tti mirkaneesse jechuudha. Bakka tana akka namaaf adda ba'ee gartee dhaloota ammaa kanaaf ifa ta'utti adda Islaama bilisummaa Oromiyaati jechuun qabsoo Islaamni gartee bilisummaa Oromiyaatiif gaggeessu jechuudha malee bakka gartee Islaama qofa bilisoomsuudhaa dhaaba yookaan ammoo adda Islaama qofa bilisoomsuudhaaf Islaama Oromiyaa bilisoomsuuf sochootuu jechuu miti jechuudha. Adda Islaama bilisummaa Oromiyaa jechuun kiristaanaa waaqeffataa hunda hammataa jechuudha. Addaatu forontiitu Islaama malee qabsoon godhamtu ta Oromiyaati.
Amma asirratti gaa warra akka Fayyisaa Birruu doktora ispeeshaala Wallagga dhalate ka Jarmanii barate fa'aadhaatu qabsoo tana keessatti itti aanaa horee fayyaati bara. Qabsaa'ota meeqaa ka kiristaanaa qabsoota kana keessa jira jechuun yeroo san kan eegas itti makamaa dhufee fi waliigalatti jechuun maayyii irratti illee. Amma maqaan kun alarraa dhufee itti goxaftu biyyoota adda addaa ka gargaarsa gartee yookaan ammoo dippiloomaasiidhaan leencolloos taatu waan adda addaatiin isin gargaaran leenjiinis mi'aanis taatu isin gargaaranii wajjin hariiroo tolchuudhaaf immoo alarraa dhufu akkam jechuudha. Hoggaa jennu Oromoota ala jiru barattoota hedduu jira namni waa barateef hayyoota baay'ee jira. Maqaan kun maqaa nuti fakkeenyaaf amma loltoonni sadarkaa siyaasaatti waa yaaduu danda'uu nu bari. Wanti kun waan mul'atuuf maaltu kadhimmaas deeggarsaas harkachuu qabna kun ifa ammaas deeggarsa hoggaa harkannu dura Oromoota irraa harkachuu qabna warra ala jiru diyaaspoora irraa. Isaan irraa hoggaa harkanne hawaasa alagaa kan biraa yookaan biyyoota biraa irraa harkachuu dandeenyaa jechuudha. Namni nuti ergannus nama ala jiru san ta'a jechuudha. Namni sun immoo ifitti amane waan itti amane tan ummataas itti amansiisuu danda'u qabatee dhiyaachuu isarra jiraata jechuudha. Sababa sanirraa kan ka'e marii kana dhiheessaa yaada fooyyessaa dhiheessaa jechuudhaan maqaan hedduun tarraawee dhufe jechuudha. Mataa maqaata tarraawee dhufe keessaa maqaan adda Islaama bilisummaa Oromiyaa juu fuudhame jechuudha. Horeen murteessite jechuudha. Mee maqaalee biraa tokko kareefu naa haafte malee maqaalee biraa ni hatatta mee maqaalee hanga sadii afurii takka illee taatu maqaalee gaafas gartee filannoof dhiyaatan keessa. Warri gaafas maqaalee gaafas filannoo dhiyaatan keessaa maqaa baay'ee. Maqaan adda Islaama Oromiyaa bahaa kajuullee ni jira. Ka Jarbad irraa dhufe kun. Baatana kopha muranna kajuu jira. Warri maqaan akkas juusi dhufe ni dhufe. Maqaan immoo deebi'ee adda Oromoo Islaamaa juus ni dhufe. Maqaan adda Islaama Itoophiyaa yoo jedhame hoo juus ni dhufe. Ani immoo waan yaadadhu kanaa ta'u malee maqaan baay'ee dhiyaate jechuudha yeroo san keessatti ammas maqoota Ingilizii fi Arabii kan dubbisu sooressa waan ta'eef jecha maqaa qubee fi waan adda addaatiin dhufe kan dubbisu ana barreessaan horaa waan ana ta'eef jecha jechuudha. Kana waan ta'eef jecha hundumaa dubbisanis waraqaan biratti boodaanti hundummaan isiitu. Kana waan ta'eef bifa kanaan keessaafillee jechuudha. Kanaafuu addi ijaaramte tun gartee ta Islaama qofaaf gartee looguudhaaf yookaan ammoo Islaama kiristaanaa fi waaqeffata Oromoo irraa adda qooduudhaaf godhamtee miti jechuudha. Miti akkas. Hayyee hedduu bareedduudha. Adeemsa dheeraa deemnee gartee gaamoo bakka bara 1985 hundeeffama adda Islaama bilisummaa Oromiyaa adda Islaama bilisummaa Oromiyaa bira geenyee jirra. Gaafasis gartee hundooytee hooggansi wal filatee sochii san itti fuftanii sochii san keessatti barreessaa taatee turte ragaaleen gartee gaafas san waraqaalee adda addaatii fi waraqaalee dippiloomaasiidhaaf bakka adda addaatti argitanii fi tan deeggarsaatii fi wantoonni adda addaa si biratti dhuma jiran jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka amma kaaftee kana jechuudha waraqaan barattoota biraa dhuftuu fi kun. Waraqaan ati magaatanii na biratti haftallee garuu ani ergama waa'ee alaafaan bakka adda addaa jiraachuu dandeessi tan nuti ittiin ergamne fa'aa jiraachuu dandeessi malee waraqoonni kun kanuma awwaalcha baankiin keenya guddaan Bukhaarii yookaan magaazinni keenya guddaan goda waan ta'eef jecha qarreelee keessa goda keessa bakka adda addaa waan ta'eef jecha achitti awwaalla achitti ramannaa bara 1984 wanneen warra qumxaa kana qayyi shibbiri yookaan maal jedhanii qayyi kookkabi immoo maal jedhanii waraana Eertiraa duule jedhanii warra qumxaa nutti ji'a jaha keessatti qaqqabaa jedhanii nutti erganii akkuma san keessattuu ani goda cobii jedhanii jira ganda qarsoo jala raaree tanatti ijoollee teenya hedduu waraanaan barsiisaan ture kanumaan barreessaa dhaabaa waraana barsiisaan ture
yeroo saniisi warri waraana san yeroo sanaan keessa barsiisaa ture ni jiran kan akka Hulluuqaa Gobeellee kan akka Murtii Guutoo kan amma waliin ati haasofsiifte kana fa'aa namoota hedduu marka Gobeellee ammallee mucaa ijoollee warra Dayyoo fi bakka adda addaa ijoollee hedduutu jira warra waraana kana walitti bakka takkatti Khaliifaa kaniin amma ganda Qarsoo kaniin Siinjoo kana Jarjarsoo Nini ijoollee kana yeroo kana keessatti barsiisan ture. Yeroo kana keessatti waraanni nurratti bobba'e kuni sababa safaraa jechuun yoo dur dhageesse oduu safaraa jechuun nuu jecha ijaarame jechuudha. 86 safaraan kan dhufe kun yeroo 84 kana maal godhame sooressi jaarraa bagadaa manaa marga. Hoggaa manaa marga maal godhe? Aboo sheekotii afaanii guurate waraabessiniiti. Haa sheekotii dhaqqabaa je lubbuu dhaqqabaa sheekotii dafa amma gaashee bakka mul'isa abbaa gadaa yeroo sanii jabuuti jira. Xiqqoonni dhukkubeesi inninis egaa wanni sheekaa wanni geggeessee ija xiqqoo dhabeeti akkasitti isa san geggeessee booda wanni ture. Jabuuti ture sababa kanarraa kan ka'e amma bakka isaa adamni bu'ee socho'u darasaas ta'ee deemu bobbaasaa turaati jechuudha. Bobbaasaa turaa akkasitti Sheekh Abdulmaa Yuusuf jechuu yookaan bobbaasaa turaadha yookaan Sheekh Ahmad Yuusuf waraqaan barreeffamee sheekotii tanatti ergame jechuudha. Watare, Awwadaay, Haramaaya, Adare fuudheeti sooressi sheekotii hundi waliin gahee harki guddaan baqatee haa. Warra akka Sheekh Kaarruu fi Sheekh Abdusalaan kana fa'aa Sheekh Kaarruu fa'aa diida waaliditti haa wanni yeejiin jalaa nyaachuu geessee isaan jalaa warra irratti xiqqaati akkasitti gaa bineensi halkan marsaa warra baqatanii harkaa ba'an jechuudha. Warri akka Sheekh Abdurrahmaan Muudaa warri akka warri kun hundi akkasitti harkaa ba'anii yeroo tana keessatti qarree tana hunda horee baheeti. Godaa guuree kaan gubee waan kaan guuratee meeshaa wanna qabna nuti makiinaa fakkeenyaaf goda keessatti goda gurguddaa maashoo 3-4 fakkeenyaaf itti qabsiifnee warra gartee amma jara warra dargii jalaa boojine ha makiinaa dhalaa fi dhiira ha makiinaa hodhuu beekanii jira huccuu hodhuu waraanaa kana warra wayaa hodhuu beekanii jira warroota kana achi walitti qabneeti waraanni eega jechuu akka isaan hin sossooneef hin baafan gorsinis ni kennamaaf nyaannis jireenya akka gaarii kennamaaf. Akka isaan hin yaanneef maashoo halkanii fi guyyaa huccuu tana hodhan goda kanatti kana hunda bakka takkatti gubee gubeelletti gaarri gubeellee magaazina keenya akka jirutti jechuu dandeenya akkasitti nurraa gubee wanni sababa saniin gaa nurraa hafe gaa tanan gammaatti garaa nu nyaattu wanti wayii himnee fixuu dandeenya lola ta'e osoo hin ta'in nama du'e osoo hin ta'in seenaa guyyaadhaan barreessinu meeqaatu sababa saniin nurraa dhabame ati wanti garuu jiru yaadannoo baay'inaan ani akkuma namaa amma jiruutti akkas yeroo san jiruutti wanti ani yaadadhu baay'ee jira jechuudha guyyaalee yoonarraa fi gariin. Hedduu gaariidha. Amma duraas gaafa Direedawaatti wal agarree akka yaadannoo fi nootii adda addaa yaadannoo adda addaa akka qabdu harkeetiin jira biiroo teetitti bira dhufee gaafa tokko hedduu bareedduudha. Mee jidduudhaan mudannoo addaa takka yoo qabaatte jidduun mudannoo addaa gartee hanga sochii qabsoo keessa hanga turtetti mudannoo addaa takka tan irraa hambachuu dadhabde yoo nu himte akkaan gaarii. Amma gaalaa wanti adeemisan baay'eetu hafe amma wanni nan jiru amma gaabeeta horas sayilaffaa irratti ergootu ergame ani amma barreessaan osoo hin jiruutu mul'isa abbaa gadaa dhufe dura san duratti nuti ibsaa guutuutii fi hawwisoo dubartootaatii fi tana ergine ijoollee abbootii muraasaatiif dubra kana hawwisoo tanas kenninee waliin jiraachuu hin dandeenye jennee Somaaleetti ergine. Lafa jalaanii Somaalee waa hojjechuu waan dandeenyeef jecha jechuu Oromoo jechuun hin jirtu. Bifa sanirraa kan ka'e sochiin kun deemee osoo bifa saniin ammaas jirru baqattoonni gaa sababa dargiin tarkaanfii akkasii fudhatteen hawaasa illee nu jalaa godaansiftee bakka takka galchiteen baqattoota kana walitti qabnee waraqaatti barreessinee ardii rabbii tana barreessinee bifa addaatiin wadaa jechi teessifnee
rabbi kadhachiifnee gaafa san gaafa ogaa rabbi kadhannu agabaarri sooressi abbaa gadaa agabaara ibsaa gammachuu godhe kan jira ani waliigala kadhe bakkitoo teessu walii wajjin turre halkan wadaanyi rabbi kadhatee nu yaameeti nama sadiin ta'anii abbaa murtii guuto Abdullaa Ahmadii fi yookaan Raabsaa Sayyid Muusaa Doobbaa jarri sadeen kana rabbi kadhachiifnee akka gaarii qallee nyaachisnee kadhadhaati dafaatee kunoo Somaaliyaa harkaa fuudhaa jenneen ta Oromoo jibbitu tana. Amma gaa kadhatanii toora isaa sagalee nu yaaman jechuudha. Toora isaa yaaman jarri jiddiimatti garagalee nu yaamanii hoggaa nu yaaman boo dhageessu jennee san uummatuma keessaniif immoo dantaa keessaniif immoo garaa keessaniif gaara galtan boo aduu keessa qubatu maal taatan akkana taatan aboo haalola nutti eegalee jirre. Hoggaa lola nutti eegalanii kaduraan bargaa sooreessa dubbachuu dhiisi namni hasaasu. Amma sooressaa akkatti baasanii jirri akkanatti dubbatu nurraa achi garagalanii itti boo eenyu ati jee siyaat barreedha kaajeen kun. Ati eenyu jeen kanaanis eenyu ati jennaan mangistuudha kaajee ati hoo jennaan anjaarra kaajee haaya boo dhagaa deemaa bee amma wanni beeytan jee wanni isin yaaddan Somaaliyaas baqattoonni asirraa isin fuutanii deemtaniinis akka inni tokko hin tuqamne Somaaliyaanis akka karaa bantu amboorduun beeytan jessa Muusaan amma Shee Muusaan hoggaa Shee Muusaan akkana jiru raabsaaniis nyagje booye hin booyne us jeen duuba na dhiiftee deemtaayii jeen si dhiiseen deemu atis torbaanuma tokko na booda anta jeen hagas jaanii hoggaa ammaan tana bariisaan geessu gaa biraatachanii bariisaan geessu sooressi odoo ifni lafan bu'in zaafudhanii fi wayitti jara kana adda fi aanan inni dhaqqabe waraana erginaan jee. Ka'eeti waraana jimaa beerootti erge waraanni kun jimaa beeroo dhaqee aanan fidee hoggaa halkan zaa kudhan ga'u hoggaa zaan kudhan ga'u sooressi maal siin jee. Aanan manguddoo tana adda fiiti waraana ergi akka dhufuuf godhi jee. Akkasitti waraana erge saayilii takka. Jimaa beeroo dhayitee hoggaa aanan fuutee as garagaltu karaa dargii waraanni dargii duruu laga gobeellee achi rasaasa waliin banan dhagaa dheeraa jira dhagaan rabbeetiin achi laalee ijoollee teenya akka ta'e ifa gaama. Amma gaa sababa kanarraa kan ka'e hoggaa nuti dhaabnu ganda cululoo jaanii gabiiba duruuhi buttaa baadirii maali buttaa mul'ataatii hararii wajji lolli eegalame. Buttaa mul'ataatii wajjis lolli eegalame. Maayaa guddoois lolli eegalame. Walitti dargi bakka hundaa rasaasni baname. Hoggaa rasaasni baname nu jalaayis rasaasni baname manguddoo tanaa fi sooressaa fi hawwisoota eeshaan baafnemma hammarreessa keessa akka ol ba'an goonemma. Anaa fi ijoollee cabsaadhaa nuti hangi tokko achitti hafne. Shee Muusaan kun eega jarri kute koote waliin ergine nuti. Akkatti jalaaf hin beekne hoggaa jalaafee nuti amma jarri dargi waraanni nutti ol yaa'utti jira. Akkanatti ammaan gara nuti as deebinu bakka amma isaan irraa ergine as deebinu wal afaan kibjeen. Yaa abbaa bara jaruma sanii sisee rifadhee barnaan jee qabdoo kanuma qabeenya irraa kote. Wanni shamiza. Tuu jeenattu fi abbaa humaan taatu waan takkaas hin harkani. Deema abbaa naan jee. Fuudheetiin hanga tokko fuudhaa isa kana geggeessaa jeeni jala erge meexii tanaan baasaa sooressa fa'aa dhaqqabsiisaa jeeni. Ammaas hoggaa ol deemu ijoollee jalaa bade. Ganda eree hoggaa ga'u asrii. Boolla awwalootti rasaasaan dhayyaa darbee biraa deeme dargee. Horummaa kaje sallaa akkuma inni jetti asrii sanduu jechuudha. Jummata. Jummaa akkasii abbaan raabsaatis ganda qarsootti du'e jechuudha. Ajjeefte jechuudha dargeen. Akkuma ja'anitti. Waraana nama 60 fi baqattoota nama 400 fi bakka takkatti waliin ergine nuti. Somaaliyaa waraqaa Ingiliffa, Arabi, Ziyaad Barreetta deemtu, ta Jeneraal Hargeysaa deemtu, ta Bulchatti deemtu, ta Su'uudii biyya hunda deemtu adda addaan waraqaa barreessi. Qawween kaayinaa waraana nama 60 ka deemu kana. Qaxxitaa akkuma deemtanitti seenaa nuti magantaa teenya jaan. Baqattoonnis magantaa teenya jaa. Akkuma akkasi dhaqaniiti ibsaa gammachuu dursaa waaree hatattam raames warri bakka walii wajji hooggana waraana kana hoogganee ergine isaan. Qaxxitaa suduudhaan dhaqanii hoggaachi seesan waraanni ni marse haayaa jaaniini hin keenyu isinii wajjin loluu hin deemnu nu qubsiisaa. Ibduuba telegiraama godhanii kun hoggana jaanii jennaan qubsiisaa jira. Qubsiifnaan kaa
akkasitti hoogganoota fidaa jedhanii dursaatiif ibsaa gammachuu fa'aa harga isatti fuudhanii hogguma san uummata akkanaa dhufe jennaan faranjoota hundi dhufe waraanni yeroo maali hawaasni yeroo jalqabaatiif kaduraa warri ture biyya hirka saba'aadi admaarre hundi isaanii ilaa Somaalee galbee ture. Baqattoonni guyyaa saniiti kan addunyaa guutuu irratti dubbatamee baqattoota Oromoo jee Somaalee seenee jechuudha. Baqattoota kana jechuudha. Amma gaa sababa kanaan deemnee achitti Somaaleenis dhokataan dalagachuu ni dandeessan kajuu dhiyaate argame bifa kanaan sochiin jira. Haguma kanatti amma waraanni billisaa Seiful Islaam irraa tokko Ahmad Diimaan Asaboot ajajaan deemuun Sheekh Hassan Baabbilee deemuun waraanni nama 300 wajji kan Ahmadiin wajjin jiru. Waraanni kuni waraanni jajjabaan kun amma gaa waraana barate Sheekh Ibrahim Billisaan achi baase maas. Kuni gaa amma 83 xiqqoo 4 jechuun kiyya odoo afran hin seenin gaa 84 hin seenin. Hoggaa waraanni kun hoggaa dhufu Billisaan maal jeeni hachaan hundinuu amaaruma. Ni qoosa Billisaan beektaa ni haasa'u akka isaatti waraanaanis gangaladhaa jedha. Amma dhagaa jee biyya hoggaa seentan hachaan osoo hin ta'in Abdul Karim Ibrahim illee sanuma haa taatu immoo isin isaan maddiidhaan akkasitti maddiin seenaati lola diina keessanii jeeti achirraa baasee erge. Waraanni kun hoggaa wandaakata ga'u ergaa eenyuutii wajji walitti dhufe ergaa buttaa abaate waraanni buttaa abaate karaa san jiru. Abbaa mirgaa jedhanii amma lubbuun jira. Isaanii wajji walitti dhufanii inni fuudheeti hoggasuma ibsaa gammachuu abbaa buttaatiin ga'e. Abbaa buttaatiif isaa walitti dhufu jarjaratti abbaa mirgaa kana nuu wanda qarsoo jiru. Akkasitti dhaabbatta yoo teessan kaa'aa yoo dhaabbattan deema. Waraana kanatti wal harkaa qabnaa jedhanii akkasitti magarsaa fi bobbaasaa turaatii magarsaa naannoo dhufuu jedhanii achi akkasitti horiyaa dhufne nuti waraana san guututti finneeti hiiloo jedhanii qubsiifne. Hoogganoota bakka takka walitti qabnee wajji haasoyne addaan hin taanu tokkuma taanee haalollu. Sheekni keenya akkana nu erga jedhanii sheeka isin ergees mala goona. Nuututti mari'ata. Ammoo kophatti warra jara wal dha'u jiruu ni jira. Yoo isin harkatan jarri kunis isin hin dhiisu. Akka malittis dhaamuu dandeessan. Kana waan ta'eef jecha lafan beeytan. Yoo walii wajji tokko taane hoo ammuma waraanii wal seeneef maa. Bara abboonuu isaa maddiin lola jee maali wanni isin didda dhiifi maali wanni haasofta dhiifi waliigalle jara kanaanii wajjin halka tokkotti waliigalle ganama waraana isaanii hiriira baafnee haasofsiifnee akka feetan jaan. Amma waraana ibdura ergineeti dhiibuu dhagaa dheeraadhaa ta yeroo jalqabaatiif sooressi hoggaa gobeelle seenu taakka lama jee waraana ijoollee qeeroodhaa waraanatti eegale. Amma wanna buusaa jiisaa jenneeni gaattiraa maqaasii maali waangayyoo haa. Waangayyoo jala ciraati dachii rabbii wadii godhaati hawwisottis harrotti ergaa ijoollee hawwisootti achi fida hawwisoo waraanaan as jirti. Akkasitti waraana kana bakka sadii fadis ceesifnee kun jimaa beerooti kun olii tanaan hammaree isaan bu'ee bakka takkatichi wal finnee sooressi gaa waraana kana irratti argamee maraachee waraanne kun agarsiisa adda addaa hunda dhiyeessine akkasii waliigallee waraana keessa irree Horees bakka takkatti horee keessa ta'us horee keessa goone tartiiba goone amma bakka Ahmad Abdullaa Jaamii kadheengatti dargiin nurraa gube san ajajaa jaba amma Muhammad yookaan Ahmad Diimaa jedhanii dhaloota Asabooti. Isa harkanne haa waraana Billisaatii akkasi ajajaa waraanaa isa goone haa waraana hundi tartiiba irra mannee warra ibtuuba deebi'u Sheekh Hassanii fi miilitarii lama kan waraana Billisaatiif Somaaleen kennitee waliin dhufu waa'ee istiraatejii waraanaa haa kaayanii. Jaanii waliin erganiisi akkasi kana nyaachifnee obaafnee maraachine awwa firraa deebi'aa jennee rabbiin keessanii fi keenyan tokkoo miti jaamboo rabbiin keessan kun kakkatti isin bashaq isin godhe jireenya kan akkana isin gadhiise kan nuti nu biraa keessaan nu agabse rabbiin keenya tokkoo miti jedhanii akkasitti duuba isaan ergine amma walii gallee maaliin ergine waraanni asii dhaqu achii bahus waraana Billisaati. Isin amma gaafa kana biyya keessatti jalaaftaniiti waraana kana ergitammoo akkamii jara duraan baqattoota qofa ergitanii jara duraasan nama 60 fi lakki waraana hidhataa nama 60 wajji ergite. Uummata nama 300 fa'aa wajjini waraana sanii wajjin ergitan.
ergine kun malee waraanni guddaan dachii irra biyya jiraami yaay horeen hojii raawwachiiftuu biyya jirti horeen iddoo biyya jirti namni nuti hundi biyyuma jirraami. Akka daawwattoonni keenya bakka adda baafatanii akkasitti gaafadhe akka waan isin wajji deemtanii akkan seene jechuudha. Akka gaariin na gaafadhu shanyii mootii waanuma ifa ta'e tabaggaa san dhaabbattuu si wajjaasa. Sigalee amma gaabifa sanitti dhaqanii achitti warri booda dhaqe kunis waraanni hamma abbaa bilisa aboo bilisaanis akka nutti hin aarre. Waraanni dhufu kasaati. Bakki mooraa barnootaa tatti waa baratanis waraanni bakkatti wal ga'uusi. Waraanni hundi waraana isaati. Waraanni keenya xiqqisha hamoggaa jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo hamoggaa jiru waa xiqqishu. Beekaa akkas goone. Hoggaa nyaata fide. Maali wanni achi tetteessisuun jaa inni dhufe. Bar warra adda bilisummaa Oromoo sanii jaan. Miskiina jaan. Hin dho'ifatinaa waa takka illee dhaati. Waaqa caafii jaa. Hajiru kunis beeka waraana adda bilisummaa Oromooti. Kan inni waraana kiyya kunis. Siigaleemi isaa kanaas akka mufannetti. Hidhachiisee waraana ammaas guyya baafna waraana kee baafna jennee innis dhiichisee waraana kiyya baaftan jee akkasitti waraana tarataatti allaa badee irraa baasaa turree jechuudha biyya keessatti jechuudha. Bifa san irraa kan ka'een amma gaa bara 1986 gola qabbanaa erer eela yaayyaa harar jedhanii horrichitti taa'e duuba. Hora lammaffaa kataa irratti ammas magarsaan akka biyya akka ala bahu hajuu murteessan jechuudha. Mul'isa abbaa gadaatis katabee mayyootis ka alatti duraan ture dhufan amma achitti immoo gaawwadii mariin godhamtee mufannaa isaan lamaan iddoo jirtus haasofnee xumurree akkasitti magarsaan bahu qaba jaa. Bifa san irraa kan ka'een an ammas ka'ee ana mul'isa abbaa gadaa katabee mayyooti kaanee baane. Hoggaa hargeessa dhayinee Magdashoo dhayinee baasaboortii baafadhee ergoon ramadamte ana mul'isa abbaa gadaa taakka kan hundi himu mul'isa abbaa gadaa. Mul'isa abbaa gadaa Sheekh Muusaa Yusuf Muusaa Sheekh Abdurrahmaan Muudaa ana nama afur jechuudha. Hara madame alaa akka deemnuuf biyya alaa keessa. Amma yoggaa nuti bahee ambaasaboortii Kurnneel Abdisuurii jedhanii ilma adeera mul'isa abbaa gadaati. Magdashootti nama dandeettii qabu. Kurnneel Somaalee ture dhiisee keessaa bahee akkasitti inni baasaboortii naa baasee amma anaa deebi'ee if qopheessee amma gaanii baananuu jennu anuma achi jiru wal dhabne ammas dhufe jaanii akkasitti amma wal dhabaatu waraana gidduutti argame jaan akkasitti biyya dhufe wanneen Sheekh Abdurrahmaan Bobbaasaa turaa dhufe Hargeysa jira jaan daddafee kootu jaanii Hargeysatti hin deebi'ee akka dubbiin rakkoon hin beekamne nu gidduutti jennee Sheekh Ahmadii fi Bobbaasaa turaati maqaan isaa duraanii amma immoo Sheekh Abdurrahmaan Yuusuf jenneeti maqaa biraa moggaafneef imma sheetti jajjabaa tokko dhufe jennee hagasuu hanga uummata dubbisuu jennee amma gabaasaa galchine maqaan isaa ergoo jalaa hafee jarjaratti Sheekh Abdurrahmaan fidee akka dhufu janka Bobbaasaa turaa fideeti waraana wajji xiqqoon bobbullee amma ibsaa guutuu ergame dhufee ibsaa horee siyaasaa amma ibsaa guutuuti marii dhawaa fi itti gaafatamaan sooressa horee siyaasaatti sooressa harkaa qaba isa jalatti immoo haa bilchaatu jennee ibsaa guutuu sooressa irra ramadamee jira. Bifa saniin inni isaas erganii walii wajjin ta'aniiti ibsaa gammachuu haa tokkoon hafin amma kunoo wanneen Sheekha keenya kan amma wanne jiru kana Sheekh Areedoo Sheekh Mamad Areedoo jedhanii Noorweey jira. Isa jettamoo Sheekh Guutuu Xubii innis amrii rabbii kaanii du'e isaan kana hunda tokko namni bakka takkatti waliin kaanii biyya deebinee 86 baatii 9ffaa keessaan deebi'e jechuudha. Ammaas achitti biyyatti deebi'ee dirree qabsootti gola odaatti teenyee waan jiru xumurree finnee walii galchinee waa hunda finnee amma 87 keessa falmataa gadaa ergine jechuudha. Namni jabaan dhiyaatee sochii godhuu qaba. Hawaasa kanaas namni sochoosuu jiraachuu qaba jennee amma falmataa gadaa dandeettii dubbii rabbi kenneef qaba. Nama cimina rabbi kenneef nama jabaadha. Isaa ergamee isa ergine inni 87 dhaqee achi ture 88 amma 87 kana dhuma isaa irratti horeen hundi tokko kanaaf falmataa gadaatiif namni hangi tokko yoo hafe malee hundi haa dhufu janka. Maal mul'isa abbaa gadaa
katabee mayyuu gaaddisaa roobaa Maamad Abraahim eenyugaa Maamad eenyu suugoo amma argeessa jira namoonni wanni hoogganoota ta'e tokko akka nafni akka dhufan akkasitti ajajiidhaamni hundinuu ni dhufanii eelan olaanulaa jedhanii mullu akkasitti mullu erga waddaa jechuun waan mul'utti teenyee walgahii horri taa'e jechuun hora 14 jenna hora kanarratti imma murtiin ammaas maqaan isaan bahuu qaba jedhanii murtiin kennamee bifa saniiniin ammaas horri iddoodhaa murtii dabarse jaarmaya horee dantaa alaa haramadees bakka horee iddootis bu'ee bakka horee hojii raawwachiisus bu'ee tartiibatti akka gaggeessu jedhanii hojiin hundina irra kaayamte amma sumudaaniin gaafa sana argameen hundina harka jira jechuudha 80 kan argamee jechuudha mallattoo sooressa fi karoorri horeedhaa hundi jechuudha hanga ammaa na bira ture akka isin ureefu baantansanii wanti na bira ture takka takka tanii maqaa dha'urraa wanta akkasiifaa jira jechuudha kanaaf bifa saniiniin ala baane jechuudha bifa saniin amma hoggaa ala baanu xiqqoo walitti horeen akka jabaa deemuun turre waan ta'eef xiqqoo waan hin jiruuf jecha ati bahinaan jedhaniitiin ammaa sani nama tokko katti amantu fudhadhu bahinaan jedhanii horee iddoo ammaas achi murtii horeen hojii raawwachiiftuu dabarsitee Haaji Maamad Nuur Shee Maamad Kaliif Kafallaana amma gaa lubbuun jira dirraa jira majimaa isa fudhadhee afaan arabiitis dandeettii qaba waan ta'eef isa fudhadheetiin bahee bifa saniin nuti biyya alaa deemne jechuudha. Akkasitti hojii guddoo biyya alaatti hojjannee kan namni nu duraas hojjete hin jirre boodallee namni hojjete hin jirre meeshaa guddaa galchine jechuudha. Toonii 400 fi 80 fi waa galchine jechuudha. Meeshaa mawaaddi qazaa ijaaramnanii meeshota gartee wanni dhukaa isin jire jechuudha akka jirutti. Saniif gaa akkasitti turre eega san booda an itti gaafatamaa itti aanaa dantaa alaatii fi wal hidhaa alaa keessaa itti gaafatamaa diinagdee dantaa alaa ta'uudhaaniin waa'ee alaa keessatti naambise jechuudha wanni ni dhaabni bifa saniin hojjechaan ture jechuudha. Hedduu bareedaadha. Dheertuudha gaawwanni seenaatii gartee gabaabsaatuma ofu jirra. Eegasii gartee bara 80 fi 8 barri gartee deemee ammaan tana gaafa jijjiiramni gartee dhufe kana sochii hedduu ture. Barreessaa dhaabaa taatee horee biyya alaatis taatee dalaydee sosso'aa turte waan hedduudha godhaa turte. Meef dubaan si deebisa kutaa akka mul'ata kan jidduudhaan si gaafadha. Waan gaa hedduun nama mudata bu'aa bahii gartee qabsoo keessatti. Mee mudannoo biraa si kennu? Mudannoo biraa takka abduttu na dabali. Mudannoo babbareedu jira gurguddoon ta biraa. Hayyee. Tan akka reefu si ibseessanii tani fakkeenyaaf amma sadarkaa du'aatti annamaan an barreessummaa wajji hojjedhu hawaliin fincila gootan jedhanii isa na biraa hochiisanii lubbuudhaan isaa du'aa osoon arkuu anaa hidhamee bakka sanitti cina oofan ijoolleen harkaana baafte guyyaa 11 akka nama du'eetti lubbuutii jana keessaa dhaban mudannoon tokko kana. Taniin addunyaarraa dhabamee beeku jechuudha. Mudannoon lammaffaadhaa anaa fi Sheekh Jibriil jedhanii Paakistaan irraa dhufee areeda kana baay'ee dheeraa qaba. Lolli 90 fi wanni 90 keessa oddoo 90 takka hin seeniin ka 90 takka keessa Maqdishotti lolli guddaan godhame jechuudha. Mootummaa Ziyaad barree darbuudhaaf jechuudha. Amma sooressafaa falmataa gadaa ibsaa guutuu sooressi faanis alaarraa jechanii waan amma Maqdishoo akkasuma waliin jirruuf jecha isaan fuudheetiin lafa oole bakka ja'an takka maddii magaalarraa baasee isaan qubsiisee isaan biraa as deebi'e hojiin dantaa alaana gubbaa waan jirtuuf jecha jechuudha. Hoggaan as deebi'eetiin madoo jira qabeenya